Kadiri ijoollee kadiri bakka jirtu laala. Si ijoolleen Kadiir sun taaptaapa mana ciree teessee jira kan. Wallah taaptaa midhaan achi dhaqani maashaallah histiin qabani kaa. Hin bakka jiru san. Das na jaaka. Kadiir Kadiir dhiifama gaafa dhufanii gadi hin baafne namni dhufa bakka. Dhiiga dhufa warra qolafan qofa kan. Hayaa Kadiir. Haadha faatee wallaahi darajaa na goote rabbi darajaa sittaa godhu sareetti ija mormaa harka hunda na addeessite addaadha. Bakka deemte addaadhu dura addaattee ooluma. Amma kan ni maal qoyati mul'attu bar mormaa. Habibti fudhatte ilaali harki kiyya waan na fakkaatu laal gabaree warra kennaa takka na fakkaatu ilaali. Kheer inshallah dergamee ana si dergeen deebisu. Harka fuularra kaayatte moluka fuularra kaayatte jedhee wannoon namichi wannoo sun eenyu maqaan isaa eenyu maalii ka jedhu sun maqaan isaa eenyunni United Oromiyaa. Ufduubaa kaasii kottu kadiriyyee ufduubaa kaasii lubbuu ufduubaa kaasii. Inna ga'in laqaata wanna biraan aan jechuu jirtu. Fudhu filtara kiyya kana saree kiyya. Dhaggeeffadhu. Kaddaamaatiin aan jette isa wallaahi dhaqee aaree shuuf jedheeni inumaatu jechaadha. Wallaahi kubbaayyaa dabbaa kee ga'utti shaayii naa kennite. Shaayiin ishiin irra naa kennite inni ooftiin jedhin. Ataarra galgala waan. Assalamu alaikum. Ani ibsaa hojii naasoo hin qabu. Haadha faatee fi naasootti jira. Okay, kana teefu an sina arsaga. Dantaatee bakka. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi. Niiti waalaikum salaam jedhee. Dhiisi bakka dantaa. Waalaikum salaam jedhee bar. Dhiisi bakka. Kalaas ibsaayyee waalaikum salaam jedhee dhiisi atillee adii. Dhiisi. Ibsaan kun wallah fayyaan qabdu dhiisi jedha waalaikum salaam jedhee. Wallaahi kubbaayyaan dabbaa haadha faatee malee hin jirtu ba. Shuuf. Of duubaa kaasimee suuraa isii. Hai kubbaayaan dabbaa haadha faatee geette inni qabatee deemu kana. Kadiir laanis duba kaaye. Hin agarreesi. Wallaahi haadha faatee harka lamaayyuun ol fuudhe malee harka tokko kana nu hollachiisa guun dhufee fuudhe. Agarreesi. Gammatti hin agarreessa wallaahi. Siyaani dhaga'uun feene. Ansini wayii dhaga'uun feene inni. Ansini wayii bitee ka'eeti mana kana keessa bunatti dhaaba irratti guyyaa takka takka ijoolleen itti qamaati. Yoo an bunatti buusu mara sinii maashaallah dabbaan qaba. Jalaan siniin akkana jala kana badhatti sinoonni tabunaa jechuudha. Achuma irra dabarsee haadha seenaati finne. Mataana nyaatanii jenna. Naafi Dabbaa kee fakkaatti jedhamu maal siin jedhan? Okay, amma dabbaa. Laanaaf Kadir. Naafi Kadiir faadha faate seenaa galmeessinar. Ibsaayyee cinaa tokkicha haa gortu achitti adamnaamaa. Laa. Dhaggeeffadhaa. Okay. Angara Kadiir illee yoo gore aadi Oromoon akkana bira dhaabattu abdii qabaan. Eneenna haadha faatee maalatti? Amaaniffaan na ibsime. Dhaggeeffadhaa jira keenya. Ba'a maal? Yaa Itoophiyaa federaal. Quwaa. Yaa Itoophiyaa federaal. Quwaa. Oye, Kadiir Finfinnee keessatti dila sammara jiraattee maarifa kan hin Awwa maarifa ayya maali Bar wallahi ibsa kana baana bar taksi akkuma inni itti dalagatee galum beeku. Habibi gidee asiidhaan makiina irra kaa'ee ana gadiin na ba'u san jechuudha gidee Finfinnee irra jiru kana makiina asii fuudhee girgiddaa manaatiin bakka wayii. Yooma Kadiir makiinaa kana wayii buusee makiinaa kun gara yeroo sama kana galgalu yoo inni galu makiina isaa funyaa irra hin jirtu. Bisa binna jennee asii baanee narraa bu'aa isiniif gaa narraa bu'aa ilkenna shuu akkatinaadha. Bisa binna jennee kaanee bar guyyaa tokko manaa yaanee kaanee eenyu ibsaaf naafi Kadiir. Koy haadha faate hin qabin jala. Maali? Hin qabin jala. Ibsaa dheengadda qixaaxeetiin ture. Qixaaxa fudhate kakatee. Bakka ati mana hin jirretti mana akkan seenne jedhee.
Ammallee qixaan rakkoon qabu waan godhe. Amma dhafaateettu harkisee fidee inni hin dhufne dhafaateettu of jala fidee dhufe. Anatu fide walaa ana jala dhufe. Okay, yeah. Please, yeroo tokko meeqa. Okay, namni aanaa seenu qoyaa ka daqiiqaa kunoo daqiiqa 10 nama 200 qofa. Jala nama 200. Mana 200 ana jala yuu 300 jira. Isin turtanii bara amma seenee bar. Wallahi hin turre, wallahi hin turre. Wallahi amma seenen hundi kenna. Yalla, let's go please. Hundi keessaniitu. Ana faadha faadhaati. Suuraachi kaasa akka muddattutti hirna. Ana faadha faadhukaati. Please. Haati faadhukaati. Anaaf si godhani akkam. Si haadha faati irraan tana rabbi sodaadhu maaliif madaamii intala naaf inni beeti intala sanii ta maallaqa na dhorkate takka naaf fakkaata. Fiiltarii fudhattee bar fiiltarii fudhattee qoyi irra deebisaa qoyi fiiltarii narraa fudhattee. Wallahi intala masan fakkaata jiinsiyyaa qatarii qabdi. Wallahi jiinsiyyaa qatarii qabdi. Ji'a meeqa dalagee wallahi yaa'iina gootee lubbuu asin naafiddee yaa rabbi jee biraa deeme. Haadha faate fakkaatti. Amma rabbi si wayyeesse kun barreeffuun taluma xiqqoo ofirraati banaa kan isin jechuun geeni. Fiiltarii narraa fudhatte. Khadiiri aboo maqaa gisee nama yaamu akkatti garaa nama laaffisu. Aboo silaa ibsaan kun dubartii ta'e warra balkaaba. Amma wanna haasana kanaan jirtu laa dhaggeeffatu. Qulfiin akkanaan hin bantu. Wallahi qulfiin akkanaan hin bantu. Ara taap tolcha wallahi lazim taap tolcha. Nasheen minisina qabu malee jiru. Taap tolcha. Hadir taa'e immoo lafaa kee maal dhugutti jirta qoy. Anaaf si bar lubbu maal taate? Anaa kee dulloome walla bakka nu jaayila. Jaarsi dulloome. Yeroo takka ijoollee tiyya. Jaarsi dulloome wallahi qayyar. Please. Isin abdadhee seenee. Yalla jabaadhame. Arada ababaa sagal. Ababaa sagal namni sagalii. Jaarsi dulloome naaf irraa qayyare. Ibsaa kana Ababaa sagal. Wallahi warri mana isheen wanni jedhamtu wayii isin Abaaboo. nama dila kanaan taaptaabii keessa bichaa Share godhaa. Zeddo. mee nama dila na jala jiruuf taaptaabii ilaala ara sheemin isin haa qabu wallahi. Jara bilaabii akka salamaan baay'atu. Allah nuti muddan guys. Kibarilin. Please. Wanda. Gilaabii bananii. Gilaab kan. Gilaab bananii. Achuun kana taati wallahi billah. Hai Kadir kiyya. Nothing complain ada baate nimba. Nothing complain. Namni waan fedhe anaan goote nothing complain. Baadiyyaa qastuuti. Ta'i gina ada baate ta'i. Narraa naarii saree kiyya bakka itti dhiisaat faate akol. Share naa godhaa. Please yeroo takka share naa godhaa hundi keessaniitu. Please. Jaarre. Kana mata argitu rabbeere argitu. yaa. Please yeroo takka share naa godhaame nama beektanii Mallee yalla jabaadha warree kun Tolchaame bannaataa juba Allah namni na jala jirtan hundi keessanuu koppiliinki tolcha. Koppiliinki bichaa Qixaate tokkoffaa maal maal tokkoffaa? fiddan? Duruu qaama malee wallahi biyya daaraadhaa. warree abaaboon koppiliinkii itti mudda. Wallahi. gaas jabaadha wal jala Karoora kana harkaa fashaleessitu please. Gargaara. Haati faati buusaa jirti waan biraa dhabdan jarri kaan. gaas wal jala jirra gaas Timing eegaa jarana macarashaa. Bannaataa wal jala jirra qaxxaamu Kana qofa please. Harkaan haa fashaleessa. Best of siriidha. Kana yoo harka fashaleessine please. Yookaan kunoo ibsaan dura himatu. Wala arrabsan jechaa jira please. Ara jarana deema dhammaa. guys please Baay'ee keessatti Yaa akkamitti Rabbi. namatti dhabne wallahi. Abboo wallahi ada horii ta'e fannifne har'a. guys guys jabaadha taaptaabii keessanii yalla Onnee dhibba dhibbaa naa kennaa kalaas. na mudhataa jiru sodaattu Guys, please sakati. Please ya wallahi ya Rabbi Allah. Timing. Ya Rabbi nabas. Ya Rabbi nabas. Kapan? Ya Rabbi nabas.
Yoo. Wallahi. Naafin zero baadheetti dhiisama. Kadir qixaadha fudhama. Wallahi. Anni isaa teenki wallahi. Qixaadha fudhama. Ijoolleen mana kiyyaa amma jechuudha. Ijoolleen mana kiyyaa yeroo takka jechuudha. Yeroo takka eessa dhaqxan isiniif fakkaate. Bakka nama 900 sayyoo gadi tuttanii tooppii waan argattan jechuudha. Nama 900 sayyoo gadi tuttan tooppii waan argattan. Tooppii waan akkuma jiruun fuudhee gootanii hundi keessan. Qixaatii kennii fi ibsaayyee. Fannisaa foloo naa tolchaa piliis hundi keessan. Qixaadha tokkoffaa. Akka waan puush na gootanitti ilaalaa fannisaa foloo naa godha. 3,300 jira. 4,000 galchaa. Nama geessanii qo'a isin namadha. Bakka 4,000 galchaa. Baay'ee miira keessaa ba'i. Qixaadha tokkoffaa naaf arrabsita. Tokko. Lammaffaa filtara maraattuu kaatta. Lama. Agatamni best of siriinuu dhumaa jechuudha. Keef yaani hanga tamni best of siriin dhumu kakaataniif. Saba tokko guutuu irratti ni gaa? Nama tokko qofaa ibsaayyee. Hayi. Okay. Hijaamaa ni nurraa qabda. Sadaffaa. Afrikaa daansii. Afrikaa daansii taphatta. Marattu Allah lazim. Afrikaa daansii. Safitte calaw itti goote mi'a. Yalla ibsaayyee ol ka'i. Ibsaayyee ol ka'i. Ibsaayyee ati kadii. Ibsaayyee warjaana lakeetii badda. Arra akka yaati na jaalatu arran si arge kaasi ol. Amalaal tapha nuraan balleessin. Qixaata fudhadhu. Naaf yaatis akkuma isaati. Ani fudhatteen. Keef akka isaati nama tokko qaxaama bakka lama qaxaamna. Iseen gada bakka lama iseen qaxaane. No. Waan akka sedhan jiru best of 3 isin lamaan tuqatta. Yaa. Please fannisaa foloo naa tolchan. Fannisaa foloo naa godhan. Qalbina qaba wallahi lazim. Okay, Kadir khaat. Kadir khaat. Wallahi lazim. Ya afaan isa wallahi ish. Garaa isin hin nyaannu obboleeyyan kiyya wallahi kanatti. Apa takka dugdaayyuu nu nyaata walla sorry. Okay, erga. Harka keessaniin taaptaa gochuu dhiiftanii. Anga mala qofti isaa hin jijjiiramne kuma jahan gayaani gaa'es ilma keessanii homaa takka waan alagaa wayiin dhufne mana haadha faate. Deema. Deema. Muda yaa. Bakka bahee ilaalime. Baafur galee isaa 300. Warri fannisaa Kan bakka joosan. Das na jaaka. Kadir dhiifama gaafa janii gadi hin baafne namni dhufa bakka. Dhiiga dhufa warra qolafan qofa kan. Hayaa Kadir. Haadha faatee wallahi darajaa na goote rabbi darajaa sittaa godhu sareetiyya mormaa harka hunda na addeessite addaadha. Bakka deemte addaadhu dura addaattee ooluma. Amma kan ni maal qoyati mul'attu barmoo. Habiibti fudhattee ilaali harki kiyya waan na fakkaatu laal gabaree warra keenyaa takka na fakkaatu ilaali. Khair inshallah dergamee ana si dergen deebisu. Harka fuularra kaayatte moluka fuularra kaayatte jedhee wannoon namichi wannoo sun eenyu maqaan isaa eenyu maaliif jedhu sun maqaan isaa eenyunni. United Oromiyaa. Ufduubaa kaasii kottu Kadiriyyee ufduubaa kaasii lubbuu ufduubaa kaasii. Inna ga'in laqaata wanna biraan aan jechuu jirtu. Fudhu filtara kiyya kana saree kiyya. Dhaggeeffadhu. Qaddaamaa naan jette isa wallahi dhaqee aaree shuuf jedheen inumaatu jechaadha. Wallahi kubbaayyaa dabbaa kee ga'utti shaayii naa kennite. Shaayiin ishiin irra naa kennite inni ooftiin jedhin. Ataarra galgala waan. Assalamu alaikum. Ani ibsaa hojii naasoo hin qabu. Haadha faatee fi naasootti jira. Okay, kana teefu an sina arsaga. Dantaatee bakka. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi. Niiti waalaikum salaam jedhee. Dhiisi bakka dantaa. Waalaikum salaam jedhee bar. Dhiisi bakka. Kalaas ibsaayyee waalaikum salaam jedhee dhiisi atillee Dhiisi. Ibsaan kun wallaa fayyaa qabdu dhiisi jedha waalaikum salaam jedhee.
Wallahi kubbaayaan dabbaadha Faaxee malee hin jirtu ba. Shuuf. Of duubaa kaasimee suuraa isii. Hai kubbaayaan dabbaa rafatee geette inni qabatee deemu kana. Kadir laan si duba kaaye. Hin agarreesi. Wallahi dha Faaxee harka lamaayyuun ol fuudhe malee harka tokko kana na hollachiisa ogguun dhufee fuudhe. Agarreesi. Gammatti hin agarreessa wallahi. Siyaasa dhaga'uun feene. Ansini wayii dhaga'uun feene inni. Ansini wayii bitee ka'ee mana kana keessa bunatti dhaaba irratti guyyaa takka takka ijoolleen itti qamaati. Yoo an bunatti buusu mara sinii maashaallah dabbaan qaba. Jalaan siniin akkana jala kana badhatti sinoonni tabunaa jechuudha. Achuma irra dabarsee haadha seenaati mataana nyaatanii kenna. Naafi. Dabbaa kee fakkaatti jedhamu maal siin jedhan? Okay amma dabbaa. Laanaaf Kadir. Naafi. Kadir ifaadha Faaxee. Seenaa galmeessinarra. Ibsaayee cinaa tokkicha haa gortu achitti adamnaamaa. Laa. Dhageeffadhaa. Okay. Angara Kadir illee yoo gore aadi Oromoon akkana bira dhaabattu abdii qabaan. Eneenna haadha Faaxee maalatti? Amaaniffaan na ibsime. Dhageeffadhaa jira keenya. Ba'a Maarikaa. Yaa Itoophiyaa Federaal. Quwaa. Yaa Itoophiyaa Federaal. Quwaa. Oye Kadir Finfinnee keessatti la sammara jiraattee maarifa kan Finfinnee. Awwa maarifa ayya maali Bar wallahi ibsa kana baana bar taksi akkuma inni itti dalagatee galum beeku. Habibi gizee asiidhaan makiina irra kaa'ee ana gadiin na ba'u san jechuudha gizee Finfinnee irra jiru kana makiina asii fuudhee girgiddaa malaatiin bakka wayii. Yooma Kadir makiina kana wayii buusee makiinaa kun garaan gara gala yeroo sama kana. Galgalu yoo inni galu makiina isaa funyaa irra hin jirtu. Bisa binna jennee asii baanee narraa bu'a isiniif gaa narraa bu'a ilkenna shuu akka tinaadha bisa binna jennee kaanee bar guyyaa tokko manaa yaanee kaanee eenyu ibsaaf naafi Kadir koy haadha Faaxee hin qabin jala Maali? hin qabin jala ibsaa dheengadda qixaaxeetiin ture. Qixaaxa fudhate kakatee. Bakka ati mana hin jirretti mana akkan seenne jedhee. Ammallee qixaan rakkoon qabu waan na godheeti. Amma haadha Faaxeetti harkisee fidee hin dhufne haadha Faaxeetti of jala fidee dhufe. Anatu fidee wallaa ana jala dhufe. Okay, yeah. Please, yeroo tokko meeqa. Okay, namni aanaa seenu qoyaa akka daqiiqaa kunoo daqiiqa 10 nama 200 qofa. Mana dhibba lama ana jala iyyuu 300 jira. Isin turtanii baraan amma seenee bar. Wallaa hin turre. Wallahi amma seenen hundi kenna. Yalla, let's go, please. Hundi keessaniitu. Anaaf haadha Faaxee. Suuraachi kaas akka mul'attutti hirna. Anaaf haadha Faaxee please. Haadha Faaxee. Anaaf si godhani akkam. Si haadha Faaxee irraan tana rabbi sodaadhu maaliif madaamii intala naafi inni beekti intala sanii tamaallaqa na dhorkate takka na fakkaata. Fiiltarii fudhattee qoyi irra deebisaa qoyi fiiltarii narraa fudhattee. Wallahi intaluma san fakkaata jiinsiyyaa qatarii qabdi. Wallahi jiinsiyyaa qatarii qabdi. Ji'a meeqa dalagee wallahi yaa'iina gootee lubbuu asin naafiddee yaa rabbi jee biraa deeme. Haadha Faaxee fakkaatti. Amma rabbi si wayyeessa kun barreeffuun taluma xiqqoo ofirraati banaa kan isin jechuun geeni. Fiiltarii narraa fudhatte. Kadiri aboo maqaa gisee nama yaamu akkatti garaa nama laaffisu. Aboo silaa ibsaan kun dubartii ta'e warra balkaaba. Amma wanna haasana kanaan jirtu laa dhaggeeffatu. Qulfiin akkanaan hin bantu. Wallahi qulfiin akkanaan hin bantu. Ana taap tolcha wallahi lazim taap tolcha. Nashee minisina qabu malee jiru. Taap tolcha.